Akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota miidiyaa yuutuubii Gaaddisa Barnootaa Fayyaa keessanii jechuun barbaada. Duraan durseetiitti aansuudhaan immoo har'a qabadhee kan inni isiniif dhufee ji'oogiraafii fireeshmaan koorsiiti. Paartii faayinaalaati jechuudha. Faayinaala yuunivarsiitii Jimmaati moo maal? Yuunivarsiitii Jimmaati. Gaafii baay'ee qabatee jira. Gaafii gara 50 mokas qabatee paartii lama qoodee ammaaf gaafii walakkaa tokko irraa isiniif hojjechuudhaaf kunoo isiniif deebi'eetiin jira. Akkam jirtu jechuun barbaada. Eegallu gaafii takkaffaan maal jetti? With regard to the soil erosion in Ethiopia, what the generalization can be made? Waa'ee dhiqama biyya Itoophiyaa ilaalchisee wanti nuti generalize gochuu dandeenyu yookaan yaadni nuti dhiqama biyya Itoophiyaa kanatti walitti qabnee himuu ni dandeenyu maali jedhudha. And Ethiopian islands have been seriously affected by soil erosion. B. Water erosion is the main cause of soil erosion in lowland of Ethiopia. Wind erosion is the dominant type of erosion in the highland. Wind erosion is common in wet lowland keessatti jechuudha. Dhiqama harama biyyeetiif sababa kan ta'u bubbeen irra caalaa lafa gammoojjii yookaan lafa dakkeetti jechuudha. Lafa gabbu'aadha. Lowlanditti. There is minor problem of soil erosion in highland of Ethiopia. Dhiqamni biyyee lafa Itoophiyaa naannolee lafa olka'oo Itoophiyaa rakkoo xiqqaadha yaa rakkoo guddaadha. Kunis soba dhugaa ta'e kamii kana keessa jechuudha. Ethiopian highlands have been seriously affected by soil erosion. Ethiopian highland lafti olka'oon Itoophiyaa harama biyyeetiif baay'ee kan saaxilamte ta'uu isaaniiti. Kanaaf deebiin isaa seriously affected kan ta'an jechuudha. Gaafii lammaffaatiin immoo which one of the following activities not the part of tertiary economic sector? Hojiiwwan sochii dinagdee sanni beektu biyyaadha. Kan sochii dinagdeewwan Itoophiyaa kan armaan gadii kana keessaa tertiary economic sector yookiin sochii dinagdee sadarkaa sadaffaa jedhamuun kan waamamu kan hin taane isa kami? Sochii dinagdee sadarkaa sadaffaa kan hin taane eenyudha? A. Education. B. Spinning and weaving. C. Health. D. Banking and insurance. Jalqaba sochii dinagdee sadarkaa sadaffaa jechuun maal jechuudha? Sarviisa jechuudha. Sarviisa kanneen akka buufata fayyaa, manneen barnootaa, maalii wajjilee mootummaa wantoonni sarviisa wal qabatan sani jechuudha. Spinning and weaving is what? Huccuudha maali? Sochii dinagdee sadarkaa sadaffaa miti jechuudha. Barnoota, manneen barnootaa ijaaruu fi kanneen kana fakkaatan, baankii fi tajaajila fayyaa fi wantoonni garaagaraa kun sochii dinagdee sadarkaa sadaffaadha. Kun immoo huccuudhaan yookaan uffata tolchuun sadarkaa jalqabaafaadha. Gara gaafii gaafiitti aanutti yoo darbine what is the name of the wind which has a strong influence in the summer rain Ethiopia? Akka Itoophiyaatti samar jechuun yeroo nuti silaa paartiileen Itoophiyaa baay'ee yeroo barkatan kana jenneeti kan turre yookaan ganna jechuudha. Akka keenyatti yeroo kanatti bubbee eessaa dhufuutu affecti godha. Strongly influence waan dhiibbaa guddaa naannolee lafa Itoophiyaa baay'ee keessatti kan fidu bubbee eessaa dhufu jennee jirra. Westerly equatorial irraa kan dhufu jechuudha. Kan rooba fidu sun jechuudha. Garba guddaa Atlaantikii fi akkasumas Kongoon baasiin irraa rooba paartiilee Itoophiyaa baay'eedhaaf kan fidu san equatorial westerly wind jedhama jechuudha. What factors are responsible for Ethiopia to experience low temperature during the summer seasons contrary to the other tropical region? Tropical region bira wajji wal bira qabnee ilaallu kan wal faalleessu jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa low temperature during the summer. Temperature during the summer, low temperature during the summer season contrary to the tropical region. Faana wal bira qabnee ilaallu temperature gaxaanaa yeroo samarii san qabu kamidha? N. Latitude and pressure belt. C. B. Ocean current and wind. C. Altitude and
cloud cover, D latitude and ocean current beekama jechuudha. Temperature gataanaa kan qabu naannolee lafa ol ka'uu fi naannolee lafa ol ka'oo cloud cover jechuun fakkeenyaaf naannolee lafa ol ka'oo yoo yaadattan gaarreen faan maaliin uwwifamanii jiranii duumessaan yookaan hurriidhaan haguugamanii kan ta'an jechuudha. Kun naannoleen kun temperature gataanaa qabu jechuudha. Naannolee tirooppikii biraa faana wal bira qabnee yoo ilaallu naannolee lafa ol ka'oo san temperature gataanaa qaba. Gara gaafiitti aanutti dabarru gaafii shanaffaa which references to the position of the sun at the various latitude which one of the following statements is true. Gaafileen tun gaafilee tanaan wal fakkaatan takka kana dura isiniif hojjedheetiin jira. Foormulaallee isiniif qabsiiseetiin jira jee yaada. Har'allee isiniif itti deebi'a. Gaafiin tun tanaan wal qabattu baay'ee waan dhuftuuf jecha as keessallee ni jirti. Referensoota armaan gadii positionii armaan gadii keessa various latitude which one of the following statements is true hima sirrii ta'e qabatee jiru kamidha. Kana kana yaa Juunii 21 saniin directly overhead at the tropical of Capricorn yaa tropical Capricorn irra oolti yaa. Kana walitti qabaadhaan diyaagiraamii isinii kaasu'a. Kana diyaagiraamii isinii kaasa akka isin hin irraanfannetti isinitti himuun qaba. Wanti kun diyaagiraamii kaasa akkanatti qabaddaa foormulaa kanaan kunuuna A B C jedhaa gaditti qabaddaadhi. A irratti maal godhaa kaansarii jaan kaansarii irra kaansarii eega jettaniin baan ikwaatoorii godhaa ikwaatooriyaal mudhii lafaa kun ammoo kaapirikoorniidha kaapirikoorniidha. Irratti immoo juun 21 overhead gootee jechuudha biiftuun achirratti. Isa kanarratti immoo maarchii 21 fi seemteembara 23 overhead gooti. Kun ammoo deseembara 22 jechuudha. Akkana bakka kana foormulaa kanaan qabachuu qabdu jechuudha. Yeroo biiftuun kaansarirra overhead gootu summer solstice jennaan jechuudha. Asirratti summer solsticeidha. Solstice jechuun isinitti himeetiin jira. Unequal jechuudha. Unequal day of night jechuudha. Dheerinni guyyaa fi halkanii garaagarummaa qabaachuu jechuudha. Amma gisee biiftuun asirratti overhead goote maal jenne guyyaan bakka inni dheerata. Hemisfeera kibbaa kanatti immoo gara gadii asirraa gadi jechuudha. Guyyaan ni gabaabbata jechuudha. Akkasitti duratti isin himeetiin jira. Ji'ootaa wajjin iddoo biiftuun overhead gootu akkasumas yoo isin overhead goote maaltu ta'a roobni yoo fakkeenyaaf Itoophiyaa rooba guddaa kan argattu yeroo biiftuun ikwaatooriyaalii kanarraa mudhii lafaa kanarraa gara kaabaa kanatti ol garagaltee jechuudha. Yeroo san ITC zediin sanis as dhufa jechuudha. ITC zediin san as dhufe jechuun ITC z jechuun kun pireejarii gataanaa jechuudha. Gaafa pireejarii gataanaan gara noorzernii kana ol dabre bubbeen karamii garam bubbisaa karaa pireejeriin guddaan jirurraa karaa xiqqaa bubbisa waan ta'eef bubbeeleen gara weestarlii dhufan san kan Atlaantik garba guddaa Atlaantik irraa bubbisu san gara kanatti akka bubbisu godhaa jechuudha. ITC zediin san jechuudha. Kanaaf ta'iiwwan bakka sanatti ta'an akkana fakkaata jechuudha. Summer solstice jama asirratti immoo kunis summer solstice gaafa biiftuun asirratti overhead gootu hemisfeerri kibbaa kun maal jedhama summer winter solstice ta'a jechuudha. Gaafa inni kun asirra summer solstice ta'u biiftuun asirra overhead gisee gootu garri kun maal jedhama winter solstice jedhama. Gaafa asii winter jedhamu gara jalaatiin summer jedhama gara gubbaatiin faallaa deemaa jechuudha. Gaafa isin asitti overhead gootu bakka saniitu winter solstice ta'a jechuudha barbaadeeti. Kana akkatti qabattu jechuudha. Juunii 21 kaansarirra oolti. Deseembara 22 immoo kaapirikoornirra oolti. Biiftuun waggaatti yeroo lama mudhii lafarra oolti. Isaanis maarchii 21 fi seemteembara 23 jechuudha. Gara gaafii keenyatti adeemnu. Gaafiin akkana jetti. Tirooppikirra ooltiyyee juunii 21 maalirra oolti jenne kaansariidha. Sirrii miti. The sun is directly overhead at the equator during the March and September. Sirriidha jechuudha. Mudhii lafarra kan ooltu
Biiftuun mudhii lafarra kan ooltu yeroo lama inni maarchii 21 fi seemteembarii 23 jennee turre. Diseembarii 22 immoo overhead kan gootu Capricornidha jechuudha. Kaansarii miti jechuudha. The sun is directly overhead in the middle and high latitude during the summer solstice ideallam. Kanaa miti jechuudha. Gaafii jaafatti yaada barru. Gaafii shanaffaa tanaa fi isa kanaan wal fakkaatu tadhiyoo tanaas irrattis yeroo darbee takka hojjedhe irratti yoo laaltanii jiraattan diyaagiraamitti kaaseetiin akka isin irraanfannetti isinitti hime. Gaafileen baay'een tanaan wal qabattee waan baatuuf sirriitti isin himuu yaale. Akkasitti subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa hiriyoota keessaniif share godhaa irraa fayyadamaa jechuun barbaada. Akkuma isin irraa fayyadamtaniin malee waan biraa miti. Barachuu qabdan afaan keessaniinis jechuu fi okkatti hafuufnu one of the following is among the human cause of climate change. Amaloota wantoota lamaan gadii keessaa human cause of climate change namaan ka ta'u jechuudha. Cause of climate change jijjiiramoota haala qilleensaa lamaan gadii keessaa namaan ka ta'uu danda'u kan A continental drift, B ocean currents, C volcano, D urbanization dha jechuudha. Man-made kan godhu jechuudha. Haala jijjiirama haala qilleensaa lamaan gadii keessaa qilleensa baramaa jechuudha. Climate change jechuun qilleensa baramaa wantoota qilleensa baramaa jijjiiran kan lamaan gadii kana keessaa kan namaan dhufu kan sababa namaatiin dhufu jechuudha. Urbanization dha jechuudha. Kan amma uumamaa jechuudha. Gaafii torbaffaatti yaada barru with regard to the spatio-temporal variation of Ethiopia in temperature in Ethiopia was the generalization can be made. Waa'ee temporal variation Itoophiyaa kan haala temperature garaagarummaa temperature Itoophiyaa ilaalchisee generalize gochuu wanti nuti dandeenyu maalidha? Irratti annual temperature range is greater than diurnal range jedha. Akkana jechuun diurnal range jechuun temperature gadaanaa fi olaanaa isaa jechuudha. Ka guyyaa baana kan waggaa irra guddaa ka guyyaati yaa sobaa jechuudha. Temperature garaagarummaan temperature guyyaa ka temperature waggaanii caala yaa yoo ilaaltanii jiraatan akkas kitaaba mujoolaa keessanii irratti hottest months of the year is in the central highland experience in spring dha yaa. Hottest na isa irra guddaa highland osoo hin taane lowland dha jechuudha. Daily temperature ranges low in the lowland compared to the highland. Daily temperature maali? Temperature guyyaa garaagarummaa jechuudha. Temperature guyyaa range jechuun maal jechuudha? Olaanaa fi gadaanaa jechuudha. Fedheeti yaadni isaa. Daily temperature ranges low in the lowland compared to the highland. Faana bilbila qabnee yoo ilaallu garaagarummaan temperature guyyaa halkaniitiif ka guyyaa gizee aduun baatu jechuudha. Halkaniif kan guyyaa reenjiin isaa xiqqaadha jechuun maal jechuudha? Akkasii beekamaadha. Naannoo fakkeenyaaf lafa ol ka'utti guyyaa ni ho'a yoo ta'es halkan baay'ee qabbanaa jechuudha. The highest temperature are recorded in the Danakil depression during the winter jaa samaridha jechuudha. Samaridha. Maaliif yoo ta'an gaafii tanarratti ibsa bareedaa jira jechuudha. Deebiin sii taati daa tanarratti ibsaan isinii godhuu fedha. The highest temperature fakkeenyaaf akkuma beekamu Danakil depression jechuun naannolee Itoophiyaa keessatti lafa gadi fagoo yookaan lafa gabbu'aa yookaan lafa dakkee ta'an keessaa tokko. Naannoleen lafa dakkee ta'an kanneen kunniin naannolee gara istii kanatti argaman jechuudha. Gara bahaa kanatti kan argaman kun naannoleen gara bahaa jiran kun rooba fakkeenyaa fi rooba yeroo samarii saniin argatu. Baay'inaan rooba yeroo biraa argata jechuudha. Wiintarii fa'aa argata jechuudha. Kanaaf tempereejarri olaanaan yeroo wiintarii san rooba argataa jira. Fakkeenyaaf naannoon Danaakiliituun rooba yeroo wiintarii san argataa jira. Eessarraa asiin yoo yaadattan dhiyootan akkaan isinitti hime galaana meeditiraaniyaa irraa naannolee Affaarii fi kanneen akka naannolee gadi buutan kana ni roobaan jedhe wiintarii keessa jechuudha. Garuu yeroo silaanuu fakkeenyaa fi naannolee giddu galeessaa fi kanneen kana fakkaataniif yeroo roobaa sanitti isiif bona waan ta'eef tempereejarri olaanaan yeroon isiin galmaa'u yeroo nuuf roobu jiru tana jechuudha. Kanaaf samarii ta'uu qaba jechuudha. Samarii ta'a malee wiintariin ta'uu jechuudha. Itti hafuufnuuti an activity where the family produces only enough to be self-sufficient. Okay. An activity where the family produce only enough to be self-sufficient. Fakkeenyaaf oomishniif maatiin tokko fakkeenyaaf lubbuma isaanii qofa ittiin jiraachisuudhaaf maallaqaaf gurguruudhaaf osoo hin ta'in lubbuma isaanii qofa lubbuu maatii isaanii qofa ittiin jiraachisuudhaaf
hojjetan maal jedhama? Subsistable subsistence dha jechuudha. Subsistence farming jedhama jechuudha. Qonni akkasiisanii qonni fakkeenyaaf maatiin ifuma isaanii lubbuun isaanii jiraachisuudhaaf qofa hojjetan subsistence farming jedhamuun beekama. Extensive farming jechuun fakkeenyaaf inputii xiqqaa tokkoon yookaan amma fakkeenyaaf namoota teekinooloojii fayyadamanii lafa bal'aa hektaara hedduu qotan jechuudha. Kan akka abbootii qabeenyaa maashiniifaan qotan jechuudha. Inputii xiqqaadhaan lafa guddaa warri dalagan extensive jedhamu. Warri intensiividhaan immoo warra fakkeenyaaf humnaan jechuudha. Lafuma xiqqaarra tokko inputii guddaa itti baasanii maaliif dalagan jechuudha. Jarri kun sadeen haadhaa fi caabiidhaan forward koomershaaliidhaaf dalagan jechuudha. Gurgurtaaf yookaan maallaqaa fi ala ergiidhaaf faala ta'uu danda'a malee maatii qofa ittiin jiraachisuuf miti. Kanaaf maatii qofa ittiin jiraachisuuf ta'uu san maali? Subsistence farming jedhama. Which of the following drainage system is largest in terms of annual water discharge? Bishaan waggaatti harkamuutiin yaala laggeenii keessaa guddaan akkuma beekamu keenya kamiinna western drainage jechuudha. Warri western kun rooba gahaa argata jechuudha. Gaafii ijoodha jechuudha. Amaloota laggeen Itoophiyaa san sirriitti diiteeyilii adda baafachuu qabdi jechuudha. Kallattii isaan itti yaa'an kamtuutu fluidii uumaa maal uumaa bishaan guddaa qaba waggaatti fayyadu beekuun gaariidha. Gaafa kurnaffaa unopposed to declining deserts. Gaafa kurnaffaa maal jedha seetaa? Unopposed to declining deserts. Faallaa hammi du'aa gadi bu'uutiin hammi dhalataa ol ka'uun Itoophiyaa keessatti magaalaa baadiyyaalee Itoophiyaa keessatti jiru sababa maaliitiin ijaa? Late marriage. Dubartoonni umrii turanii heerumuudhaan jechuudha. Improved status of women. Haalli dubartootaa fooyya'aa ta'uudhaan. Effective utilization of family planning method. Family methodiin planning yookaan karoorri maatii sirrii ta'e waan fayyadamaniif jira. The altitude of rural family towards the large number of children jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Itoophiyaa irra guddaa altitude waan jiru wal qabatti. Attitude of yaadota family yaadota akkamiiti kun yaadni kanaa kun yaada akkamiiti? Yaada dubartoonni baadiyyaa ijoollee hedduu qabu. Akkuma namuu harkaa jiru ragaa qabatamaa jechuudha. Sadii bira dhaluu hin danda'u jechuudha. Warri magaalaati maaliif jiraachisuu hin dandeenyu maarroon hin dandeenyu jedhanii sababoota garaagaraatiin karoora maatii fayyadamuu waan ta'eef ijoollee baay'ee kan qabu dubartoota baadiyyaati jechuudha. Beekamaadha. Gaaffii kudha takkaffaa yoo darbarru which one of the following identify the western lowland of Ethiopia? Western lowland Itoophiyaa kan ibsu kami? Takazee, Abbaay, Boronaa, Bishabalee. Identify the western lowland of Ethiopia. Western lowland. Takazee site Abbaay Dindar, Baaroo Akooboo lowland. Boronaa, Bishabalee Gannaalee. Ogaaden, Bishabalee Gannaalee, Boronaa lowland. Awaash, Reekte Balee, Affaar lowland. Lafa dakkeewwan gara weestarnii jiran jechuudha. Lafa dakkeewwan armaan gadii keessa gara weestarniitti kan argaman Baaroo lafa tana jechuudha. Takazee saayiit Abbaay Dindar Baaroo Akooboo garasitti argamu jechuudha. Garanaan Ogaaden gara istii kana jirti karaa Somaalee jechuudha. Boronaa akkasuma Waasheetti Baalee Sulula Qiintamaadhaa keessa sanuma ta'e jechuudha. Gara gaaffii 12ffatti yoo darbinu which one of the following is known biological factor of population change? Wantoota armaan gadii keessaa baayoloojikaalii kan hin taane yookaan lubbu qabeeyyii kan hin taanee fi population change kan godhu jijjiirama population irratti kan fidu yookaan baay'ina uummataa irratti kan fidu jechuudha. Migration jechuudha. Migration. Fertilitiin beekamaadha. Mortaalitiin ni fida. Fadansiliti jechuun sanyii kormaa fi dhalaa maal jechuudha. Oomishamuu isaanii fi fertilitii wajjin wal qabata jechuudha. Kun fertilitiin walumatti deema. Related to the success story of environmental
Gaaffii 13ffaa jechuudha. Related to the success history of environmental recovery in Ethiopia in sloping areas of Ethiopia such as Konso. Konso jennaan maali? Konsoon waan ittiin beekamte qabdi jechuudha. Laftisii lafa tabbaati. Lafa tabbaa kana irratti immoo daaga hidhuudhaan biyyeen akkasiin hin dhiqamne daayin isiiniiti jechuudha. Atiraaktii godhee biyyoota biraarraa illee kan daawwatamaa ture ta'uu isaati. Seenaa tiraasingitiin baay'ee jabduudha. Daaga ijaartee biyyee isii eeyidii jechuudha. Digiraadaa kun oolan minimizing the land degradation. Dhiqama lafa isii karaan isiittiin ijaartee ijaarsa kanaan jechuudha. Daaga hiiti jechuudha. Daayin isiiniite biyyoota biraa hunda atiraaktii godhee kan ittiin daawwatamaa ture. Ijaarsaan beekamti jechuudha. Uummanni Koonsoo uummata seenaa guddaa qabudha. Gaaffii 14ffaa one of the following characteristic of population census is simultaneity. What does mean simultaneity refers to this context? Gaafa seensasii amaloota kaaraaktarii population sensasii gaafa uummata lakkoofnu jechuudha. Baay'ina uummata yeroo lakkaa'an maali jedhaa? Population census is simultaneously amaloota isaa keessaa tokko simultaneously. Maal jechuudha simultaneously jechuun? Maal jechuudha? Yeroo wal fakkaatti lakkaa'amaa jechuudha. Yeroo limited ta'e tokkotti lakkaa'amaa jechuudha. Ji'a 8 fakkeenyaaf ji'a 8ffaa guyyaa 15 qabee haga ji'a 16ffaa guyyaa 20tti yoo jedhame yeroo isaan qofa keessatti biyyoota san keessa naannolee hundatti si'a wal fakkaatatti kabardi ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun simultaaniitii jechuun akkas jechuudha. Yeroo murtaadhaaf jechuudha. One of the following factors is a basis for classifying settlement into rural and urban. Faktoroota lamaan gadii keessaa uummata qubattoota magaalaatiif qubattoota baadiyyaa jedhamuudhaan kan adda qoqqoodu kan adda baasu jechuudha. Faktarii isa kami? Availability of water resource? No. Types of economic activity? Yes. Types of economic activity dha. Maaliif kan agriculture irratti bobbaa warri ruralidha. Warri kaan immoo manufacturing faadha jechuudha. Gaaffii 16ffaa one of the following is secondary economic activity. Gaaffii biraa jechuudha. Gaaffii sochii dinagdee ammallee deebitee dhuftee jirti. Sochii dinagdee sadarkaa lammaffaan maal jennee manufacturingidha. Manufacture oomisha jechuudha. Sochiin dinagdee sadarkaan tokkoffaan oomisha dheedhii oomishuudha. Sochiin dinagdee sadarkaa lammaffaan immoo oomisha dheedhii primary activitiin oomisha san gara akka itti fayyadamanitti kan jijjiiru jechuudha. Warshaalee fa'aa jechuudha. Manufacturing fi industirii construction fa'aa jechuudha. Sadaffaan immoo sarviisa jenneeti turre. Sochii dinagdee adda beekuun gaariidha. Gaaffii 17ffaa which of the following is among the characteristics of Ethiopian industry? Waa'ee industirii Itoophiyaa ilaalchisee kamtu sirriidha jechuudha. Industirii Itoophiyaan industirii dhaan maal fakkaatti fayyadu haala Itoophiyaan industiriidhaan fakkaattu ibsuudhaaf the industrial sector of Ethiopia is highly advanced. Baay'ee kan dagaagee fi advanced kan ta'e kan guddateedha. No, Itoophiyaan industirii qabdi yoo jedhan muraasa jechuudha. Manufacturing is the most important sector in the terms of employment generation. Manufacturing yookaan oomishni warshaaleedha. Baay'ee beekamaadha jedha. No, Ethiopian industries are dominated by heavy manufacturing factor. Ethiopia is one of the least developed in terms of industrial sector. Sector industry in biyyoota hin guddanneedha jechuudha. Ganaadha jechuudha. Of the following mode of transport armaan gadii keessaa yookaan maloota geejjiba armaan gadii keessaa which one of the provide akkana jedhamuun kan beekamu door to door ka'umsumarraa fi ga'umsatti jechuudha. Ka'umsarraa kaateetuma hanga ga'umsatti jechuudha. Road transport warra imala daandiilee jechuudha. Warri imala daandiilee door to door jedhama jechuudha. Hiikuma jecha door to door jechuun road transport jechuudha. Warruma imala daandiilee jechuudha. Haga iddoo ka'umsaatti ka'anii iddoo gaanitti dhaabbachuun yookaan buufata konkolaataa ga'uun hin jiru jechuudha. Gaaffii 19ffaan immoo among the following major river basin of the western drainage system which does not discharge into the sea through Nile River. Laga Nile qaxxaamuree yookaan laga Nile wajjin walitti dabalamee gara galaanatti kan hin deemne kan hin yaane kamiyyaa kallattii isaan itti yaa'an beekuu qabdaniin kan hin reefu joosan gaafilee akkanaa tanaaf isin fayyada jechuudha. Laggeen gurguddoo yaa kam hunda keessa jiran laaltanii
kamtuu kamiyyaa jettanii adda baafatuun gaariidha jechuudha. Mi'a hojjennu baaruu akooboon beekamaadha. Itti yaa gibee yookaan oomoo riivar jedhama. Kun immoo gara kibba gayyaa Keeniyaa fa'aa itti gara Takazee gala jechuudha. Hara Turkaanaatti. Hara Turkaanaa kibba naannoo gara kibbaa hara Turkaanaatti itti gala jechuudha. Hara Turkaana gayyaa Takazee Abbaay beekamaadha. Kun qaamuma laga Naayil jechuudha. Nan of zabbaaf jaa gibee yookaan oomoo riivar jedhama jechuudha. Oomoo riivar jedhama. Asiin hara Turkaana gayyaa jechuudha. Inni gara kibbayyaa kun immoo achiin gara lixaatti itti deema jechuudha. Gaaffii 20ffaa concerning the urbanization in Ethiopia which one of the following statement is correct? Waa'ee haala magaalaa Itoophiyaa ilaalchisee kamtu sirriidha? Urban growth rates in Ethiopia are very high. Yes, amma Itoophiyaan magaalaadhaan waggoota kurnan asaanan kana yookaan waggoota muraasa booda haalli magaalaa babal'achuu magaalaa hedduu dabalaa deema jechuudha. Reeshoo guddaadhaan yookaan reetii guddaatiin kan dabalaa jiru ta'uu isaati ragaan amma waggoota 10 as ibsu jechuudha. Kanaaf haalli magaalaa Itoophiyaa yeroo gabaabaa keessatti saffisa guddaatiin babal'achaa kan jiru ta'uu ibsa jechuudha. Gaaffii 21ffatti haa dabarru. The Rift Valley drainage system is characterized by the following. Rift Valley drainage system jechuun closed jechuudha. Closed system kun ola. Rift Valley jechuun closed system maal jechuu kana jechuun hara sulula qiinxamaa keessaa ba'anii gara galaanatti yookaan gara garbaatti yookaan gara wayii tokkotti hin dabalaman jechuudha. Maalitti hafu achuma keessatti haraawwan fakkeenyaaf Rift Valley drainage keessa jiran hara Abbayyaa fa'aa haroota akkasiisan keessatti lixanii hafu jechuudha malee achi keessaa yaasan baanii sulula qiinxamaa keessaa laggeen biraatti akka reefu san akka kaan reefu laga Naayil fa'aa dabalamanii daangaa biyyaa hunda qaxxaamuran sanitti qaxxaamuruu hin danda'an jechuudha warri. Direeneej siistemii Rift Valley kuni direeneej Rift Valley keessatti hafa jechuudha. Haraawwan Rift Valley keessa jiran keessatti kan ta'e amala Rift Valley direeneej siistemii haa ta'e jedhee waan ta'eef closed kanuma ta'a jechuudha. It is a reverse half closed system have no sea out jechuudha. Which of the following are general characteristics of Ethiopian river except amaloota laggeen Itoophiyaa kanneen lamaan gadii hundi amaloota laggeen Itoophiyaati except tokko malee. Laggeen Itoophiyaa gaa akkuma beektan lafa ol ka'aa gara lafa dakkeetti deema waan ta'eef jallisiidhaaf hin mijatu. Humna elektiriikii miti haga tokko ni fayyada garuu exception qaba jechuudha. Fluctuation qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo irraa yerootti jijjiirama bishaan isaa amaloota isaatii yakkaa tokko malee most of them are suitable for navigation. Jallisiidhaaf mijataadha? No. Jallisiidhaaf mijataa akka ta'u kan isa dhoorke fluctuationidha. Jijjiirama jechuudha. Ammuma bishaan guddaa roobee yaa'ee ammuma bona ta'a ammuma maal ta'a ammuma bishaan volume isaa guddatee ammuma xiqqaata. Kanaaf navigation baay'ee mijataa miti. Akkasumas kan biraa sababni biraa lafa ol ka'aa gara lafa dakkeetti deema waan ta'eef maaliif lafti Itoophiyaa irra baay'een isaanii lafa ol ka'aadha. Kanaaf wanti lafa ol ka'aa lafa dakkeetti deemu harama biyyeetiif baay'ee saaxila waan ta'eef ni jallisa yoo jette illee biyyee guutuutti haree kochiisuu danda'a waan ta'eef navigationiidhaaf baay'ee mijataa miti jechuudha. Rapididha. Beekamaadha kuni water flowidha. Yaa isaanii keessatti saffisa guddaatiin deemu. They are show extreme seasonal fluctuation. Beekamaadha jechuudha. Seasonal fluctuationidha. Wanumaatu navigationiidhaaf akka inni mijataa hin taane godheewu. Akkasumas humna elektirikiitiif illee baay'ee mijataa kan hin taane ka godhe seasonal fluctuationidha jechuudha. Most of them are kanaanis laggeewwan Itoophiyaa akkuma beekamu baay'een isaanii laga Abbayyaatti aanee akkuma laga Abbayyaa kana jechuudha. Daangaa biyyaa qaxxaamuranii deemu jechuudha. Baay'een isaanii akkasitti daangaa biyyaa kan qaxxaamuran amala isaa keessaa tokko jechuudha. Gara gaaffii 23ffatti haa dabarru. Among the agroecological zone yookaan traditional ecological zone keessaa the highly suitable for majority of cereal crop in Ethiopia. Oomisha cerealii Itoophiyaatiif baay'ee mijataa kan ta'e cereal crop grow in Ethiopia keessatti baay'ee mijataa kan ta'e kami akkana jira jechuudha. Lafti ol kun akkana yoo ta'e gubbaan isaa kun wurci jedhama. Kun qollaadha. Waayinaa dagaa
wurcii jennee akkasii jira waan ta'eef waa'een adagaa is favorabiliidha for what this production. Kanaaf waa'een adagataa akkasitti akkana diyaagiraamitti kaaftanii iddoo sanitti waqtiilee kana katabdanii ecological zoonii kana katabdanii wantoota inni mijatuuf wajjin kaawuu abdan jechuudha. Akkanatti bira babarreessitanii hin irraanfattan jechuu fedheeti. Okay, gaaffii 24ffaa which one of the following is man-made lake in Ethiopia? Hara nam-tolchee qatee kamii? Haraawwan armaan gadii keessatti hara nam-tolcheen kamii? Hara Hawaasaa, hara Qooqaa, hara Caamoo, Ziwaay. Akkuma beekamu Qooqaadha jechuudha. Qooqaan hara nam-tolcheedha. Bara 1960 asitti. Okay, bara 1960 booda laga Hawaas irratti egaa Qooqaan humni elektirikii laga Qooqaa irraa hidhamee booda harri kun sababa saniitiif hidhame jechuudha. Kan marti isaanii hara uumamaatii jechuu barbaadeeti. Gaaffii dhumaa paartii kanaaf ta'e jechuudha. Gaaffii 25 hafte yeroo itti aanuun isiniin hojjedha. Tokkichaa kana isiniifan xumura. Like, subscribe gochuun hamilee naaf ta'a jechuun barbaada. The Ethiopian lakes are said to be result of structural activity. This is proved by Ethiopian lake. Haraawwan Itoophiyaa maal jennaani? Result of structural activity. Akka kana jechuu yaannisi maal jechuudha? Haraawwan Itoophiyaa baay'een isa jiru. Structural baay'een sababa maaliitiin uumamanii? Sababa lafti gaccituufaan sinking and cracking of Irelandiidhaan kan uuman jechuu kana jechuun eekkaanisiiti. This is proved by what? The location in the dry. Naannolee yoo fudhattan naannolee haraawwan jechuun naannoo lafa dakee akkuma beekamu sulula Qiinxamaa fa'aa maal keessatti argama jennee harri baay'inaan sulula Qiinxamaa fa'aa keessa jira. Naannoleen sun rooba guddaa hin argattu jechuudha. Maaliif? Akkuma beektan akka nama lafa gammoojjiitii naannolee fakkeenyaaf Affaar maal fudhadhaa naannoleen lafa dakee ta'an yookaan gadi bu'oo ta'an lowlaandii ta'an jechuudha. Rooba gaan argatan akkasuma keessa ramadamti jechuudha. Kanaaf dirree hiriyaadhaa jira jechuudha. Nagatti naan jechuun barbaada. Hanga paartiilee itti aanan qabaddee isiniif deebi'utti hamilee nuuf ta'a jechuun barbaada. Isin laaleen isiniif deebi'a. Galatoomaa nagaatti walitti nu haa deebisu. Jiraadhaa.